Kun miidiyaa Kiiloleeti. Miidiyaan Kiilolee odeeffannoo wayitaawaa ta'an qabatee kan isiniif dhiyaatudha. Turtiin keessan hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin haa ta'u. Sirni Gadaa sirna yabbuu fi ulfaadha. Hundee sirnaa fi seeraa, citaa fi sa'aatii. Jaarraa tokko oliif qoqqobbii sirnoota jala galii moggaafamuun dhaabachaa turuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Akka dhiibbaa hamaan irra turetti kan badee hafu ture. Haa ta'uutii uummanni keenya sirnaa fi aadaa isaa irratti waan cicceef deebi'uu irra darbee beekamtii idil addunyaa argateera. Akkuma beekamu sirni Gadaa mootummoota gamtoomanitti dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa yuuneeskootti hambaa kiliyyaa mitinaafoo dhala namaa ta'uun galmaa'eera. Sirna kanatti cichee har'aan ga'uu irratti Oromoon Gujii adda dureedha. Oromoon Gujii warra Gadaan bulu qofa osoo hin taane uummata hangarraatti wabii sirna ta'ee kan asiin ga'edha. Kanaaf Gujiin bara 1424 irraa kaasee jaarraa jahan darbaniif abbaa Gadaa isaa hoogganaa turan hunda dogoggoraa fi dabsa tokko malee tarreessee himuun isaa ragaadha. Bara kanas akkuma diroof dabareen raawwachaa dhufee sirna baallii walii dabarsuutiif me'ee bokkootti walgahee safuu fi seera eegee sirnaa fi ayyaaneffannaa garaagaraan raawwate. Akkuma tumaa fi seera Gadaa Oromootti guyyoota torban darbaniif walitti fufinsaan me'ee bokkootti jilli taa'ee seera wayyoomaa waaqa lafa akkasumas bulii olii ilmaa fi intalaa yuuba sagalteessisee lallabeera. Gumiin kun abbaa qabdi. Abbaan ishee abbaa Gadaa Jiloo Mannooti. Abbaa Gadaa Gujii waliigalaa yookaan hangafa marsaa 74ffaa hoogganaa ture. Sirni walharkaa fuudhinsa baallii marsaa 75ffaa kanaan yaadni doorii qaachaa abbaa Gadaa Jiloo Mannoo deemee aannanii fi bookaa onatee eebbifame. Gadaan Gadaa harmuufaarraa gara Gadaa roobaleetti ce'e. Abbaan Gadaa jaarsoo dhugoo baallii fudhatan. Abbaan Gadaa duraanii Jiloo Mannoo yuubaa tahan. Dooriin gadoomee yaadni doorii gadoome. Uummanni Oromoo bifa kanaan sirna Gadaa asiin gahe. Akka qaama dhaloota kanaatti har'a jila me'ee bokkootti argamee sirna baallii dabarsaa marsaa 75ffaa argee ragaa ta'uu kiyyatti hedduu gammadeera. Galmoonni mootummaa jijjiirama keenyas uummata Oromoo aadaa fi duudhaa isaatti deebisuudha. Haaluma kanaan yeroo kamiyyuu caalaa misoomsuun faayidaa uummatichaaf oolchuuf xiyyeeffannaa guddaan hojjechaa jira. Sirna Gadaa qaama sirna barnootaa taasisuun kutaa tokkorraa eegalee barsiisaa jira. Sadarkaa barnoota olaanaatti sadarkaa digirii 2ffaa fi 3ffaatti xiyyeeffannoo qorannoo akka argatee jajjabeessaa jira. Nageenya waloo mirkaneessuuf gaachana sirna lafa qabsiisaa jira. Haaluma kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa sirna walharkaa fuudhinsa marsaa 76 dura har'aa jiira ulfoo me'ee bokkootti giddugala aadaa kan ijaaru ta'uu ifoomsa. Uummata Gujii akkasumas uummata Oromoo maraan baga sirna baallii me'ee bokkoo 75ffaa geessan geenya jecha kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf qabnu sumaan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.